osuma deemnu immoo karaan nurkaa bade mee kara markaza ifaa jannataatti nu marra'uu dandeessaa laata yaa ilmoo koo isin eebbisa. Maal kuni maal nama dhiba jettanii gaafataartanii jara keenya maaltu isin hirkaa bade. Salaamu alaikum. Isaan kun beekuu dhabanii laata? Asuma naqame? Asuma baatanii elaa bakkuma kanarraan baatanii. Dadhabee nama osoo mana taa'u. Markaza eebba wayii jedhanii markaza ifaa jannataa maal jedhan laata? Ifaa jannataa jedhanii eebba wayii qaban jedhanii. Wallahi qaatanatti manii mana dhaqee iddee isaatiin tiraanspoortii baay'ee na rakkifti. Mee eenyu na bira geessa laata arbamu rakkadhe. Karam laata eessaan naqama laata? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdurrahiimo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baabur kam jirti? Jirtoo jajjabaattu. Agaadhamti? Bareeddoo si jira alhamdulillah. Qoyaa isa dhagaatan dhaabbaddaame? Ani yaa ilmoo koo markaza ifaa jannataa eebbi jira jedhani. Sanbata guddaa as deemu kana jedhamee lafarratti namni haasa'a. Sanuma dhagaheetanii anis markaza ifaa jannataa hafuun qabu jedheen waan hin qabu hunda isaatu fudhattee achi deemaa karaa nama immoo narkaa bade. Karaa sana beektaa laata yaa ilmoo koo mee achiin nagahime ija siifa ta'u karaatu narkaa bade karaan sirtaan badini. Maa anu karaa kana qaatam ba'uu dhiise safara kana. Sintuyyuu narra wayyaa natti fakkaata qaatam ba'uu dhiise wallaaleen jira. Rakkadeen qaatam manaa beeku noo iddee dhaqan wallaalee mannaa bataara. Assalaamu alaikum. Isaan kun beekuu dhabanii laata? Waalaikum assalam wa rahmatullahi. Jirta ilmoo koo. Jirtuu jabaattu. Rabbi si haa milkii. Mee furuun ooltu mee qoyaa. Wayii fakkaata. Markaza ifaa jannataatu eebba qaba jennaan kunoo waan qabnu guurrannee jala bultii karaan isin dheerata waan ta'eef achi deemna jennee mana keenyaa baanee osuma deemnu immoo karaan nurkaa bade. Mee kara markaza ifaa jannataatti nu marra'uu dandeessaa laata yaa ilmoo koo isin eebbisa. Maal kuni maal nama dhiba jettanii mana keessan keessa teessanii achi waan isinii ergamtu itti maqaan isinii jedhamti. Isii tuqattaniitu mala akkasii gadi Asuma naqame? Asuma baatanii elaa bakkuma kanarraan baatanii asiin gad tuqattanii keessa seentanii mana keessan keessa teessanii dhaggeeffatu. Subhanallah. Amma mana kootti deebi'uudhaa ga'a. Asuma naqame tura mana taa'ame? Asuma irraa naqama kunoo lafa. Maa anoo silkii isa. Karaa dheeraa deemu kana dhiisee amma gara mana kootiitti deebi'ee sanbatuma guddaa manuma taa'ee liinkiinuma tuqadhee siitan mana agarsiifte tuqadheetuma seenuudhaa. Akkasitti eeggataniiyyuu guyyatti immoo akeekkadhaa gala bareechaati. Sabbata guddaa galgala sa'aatii lamarratti. Amma inni jedhe amma asuma irraa naqama silkii isa qubaan hojjetu kanaan. Silkii isa qubaan hojjetu kanaan. Maa anoo qabu isiin kun nageessitii laata? Meemee. Isii kanan qabaagaa nageessitii? Isiin kun immoo geessituu mee yaa rabbii koo. Maa akkamitti akkamitti lakkoofsa qabadhaati. Qabadhaati miti akkamitti kana baadhattee deemta anuu kunoo. Jechuun manguddoon inni waggaa 78 kunoo kana baadhataa. Qeerroon meeshaa durii natti fakkaata qeerroon zamanaa moo meeshaa durii eessaa fuudha yaa rabbi salphaadheera. Nu aadarichuu yoo dhiise malee. Sirma kanaan naqa malee maal jedha akka godhan godhee sirma kanaan naqa. Yaa ilmoo koo ammaa gara mana kootiitti eeggadheetuma sanbata guddaa galgala Baabura akka jedhanii sabbata guddaa goollee galgala isaa sa'aatii lamarratti. Asii naman geessu inni kunoo naman geessu asii furmaata biraa yuuti silkii biraa. Isaan kana immoo akka tokko harka biraa qoyaame walii galleetuma iyyuu waa tokko sirreessinaa fi akkasii qabatanii taa'anii mana isaanii keessatti fataa jedhanii sirma kanaan argatamuudha. Sakanaa laata nama geessa jettanii kaatan amma sakanaa laata. Amma isinii galeera laalaa sakanatti isin keessa laa asumaan gad tuqattanii bakka kana tuyxanii akka gootanii mana keessan keessa teessanii immoo jedhu keessa teessanii. Qubni koo naati qaalaa kan hojii hojjetaan oolaa. Akkasitti rukuttanidha. Waa isinii galeera laa. Ilmoo koo amma gara manaatti deebi'uu gaa. Agallu gabbaa boo. Ingalla ilmoo koo. Wajjumaan nanna. Ituma sanbata guddaa galgalaa sa'aatii lamaa boolakkaa irratti markaza ifaa jannataa keessatti jechuudha. Bakka wajjumaan nanna. Hundi keessanuu amaanaan isiniin jedha gaayaa ilmaa. Qalbii jenne malee deedee nuni wallaallee seenaa hin beekna markaza ifaa jannataati iimoodhaan dhaqama. Wallaallee bar beekaati. Akka ajaa'ibaatti beekna markaza ifaa jannataati. Markaza liinkii imootiin na hitan. Imoo namni hin qabne hin jiru sii ganaa dhalatti yoo taate malee. Siin dhalattee lafa geessu imoo irratti guddataatti natti fakkaata. Maal taatan isin? Nam tokko akka namne ma'assalaama.